daawwattoota keenya irraa Minneapolis magaalaa Minnesotaadhaatti argamna. Sirni yookaan sababni asitti argamnee fi waldaan hundeeffama afran qalloo kan waggaa 62ffaadhaa kabajachuudhaaf asitti argamanii asitti kabajaa Dr. Ali Shabboodhaatiif asitti argamna. Asitti artistii Oromoo beekamaa artist Kadir Said asitti arganneeti jirra. Artist Kadir Said maaliif asitti argamtan guyyaa irraan tana? Duraan dursee absalaam kiyya baga nagaan dhuftee Minnesota begumoo lagarreen jaachumaanu sagalumaa wal beeyna qillees warra wal beeyna arrammoo guyyaa hiree gaarii qabna. Arra guyyaa abbaa keenya guddaa kan if jalan nu guddise Ali Shabboo Dr. Ali Shabboo jechuun irra jira dhiifamaan malee afaanumaatu garasna fiiga nuti warra inni if jala guddise hedduudha darasaan isaa hedduudha Kadir Said Adam Harun Abdi Ibrahim Fandishe Mustafa Haraweti Usmaayyo Suutee Bareentooti Gaaddisa Yaasiin Mahammadi Khaniin irraa Ibrahim Adam Ibrahim Baadiyyaa ijoolleen hedduudha tanii har'aan tana silaa jiraannee bakka takkaa jiraannee Ali Shabboo bakka takkaa harka dhooyinee fi simannee hedduu natti tola. Garuu warra du'eefis rabbi rahmataa godhuuf waa illan keenya Ali Shabboo simachuuf as jira. Akkasi. Tole ati gaa Ali Shabboo waliin bu'aa bahii guddaa keessa dabartee sirba hedduudhaas Ali Shabboo waliin waliif ta'ee muuziqaadhaas itti siidha'uudhaanii beekamta. Saniifuu mee guyyaan jalqaba Dr. Ali Shabboodhaan wal agartan yoomi sirba meeqa isa biratti sirbite yookaan inni muuziqaa sitti dhabe yaadannoon addaa tan Dr. Ali Shabboo waliin qabdu maaltu jira? Kaasanniniin dura Ali Shabbootii wajjin dalage ka dura shaggee dirree dhawaa ka jiru siin fudhachuu kajeelee ka jiru irratti sanniniin eegale itti aansee gararaasi ichi boodammoo shimbiraayyaantuudha waliigala kaasetta jahaan isaa wajjin dalage Ali Shabboo mi'a isaa anumaa beekana fakkaatti ijoollee teenya hunda keessaa dhugaa rabbii yoo taate isaa fi abdii qophee waan wajji taaneen beeka waan keessa dabarreen beeka hedduu isaan kun ana biratti rabbiin kadu'ees rabbiin jannataan haa qananiisu waa hedduu keessa wajjin dabarre guyyaaniin dura Ali Shabbootii wajji dirree dhawaatti wal arke sababa muuziqaatiin gaafa walitti dhufne jechaadha. Sababa muuziqaadhaatiin walitti dhufuu natti himtee bu'aa bahii guddaadhaas waliin dabarsitanii Ali Shabboon yookaan Dr. Ali Shabboon dhiifama Dr. Ali Birraanis muuziqaa namarraa baratanii sababii isaan namarraa baratanitti isinis dhuftanii isinis fayyadanii isin duubaan ammoo uummanni Oromoo akka fayyadamu taasisan. Ammoo yeroo ammaan tana namoonni isaanirraa baratan kan arraan tana jenereeshinni haareenni akka keessanitti yoo halaalarraa dhufe wallisuu barbaade irraa fayyadamu jira akka jiraatuufoo maaltu godhamuu qaba? Biyya keessa muuziqaan akka gaafa nuti biyya keessa jirruutiin miti amma afaan Oromoodhaa dorgommiirra jira afaan warraatii wajjin akkaan halaala taa'ee dhageeffadhutti nama jajjabaadhaatu ijoolleen Oromoodhaa irra biyya keessaa muuziqaa taphachaa jira warri haa caaluuf taphate hundinuu ijoollee Oromooti. Dhiira jajjabduu jira warra akka Abrahaam Said kana fa'aa jira namni sun ijaan qabu ija keessaa rabbi kennee fi muuziqaa isaa faatee inni yaafaaf isaa taphata muuziqaa inni taphatu akkanumattiin dhageettumaaniin beeka muuziqaa kana Abrahaam Said taphateedha. Nama hedduu jira ammaan tana muuziqaan Oromoodhaa biyya keessa akka gaafa nuti dibbee qallaafootii fi gitaara Ali Shabboo qofaan taphannu sanii miti har'a muuziqaan afaan warraatti wajjin dorgommiirra jira akkasittiin abdadha. Ijoolleen ammaatis hiree gaarii qabdi akka keenyaa miti carraa gaariirra jiran jechuun siin jedhe. Walaloo barreessuu keessatti namni akka abdii qopheedha. Namni gaati sirra beeku hin jiru tuuttamanarraa qubattaa isii waadaa itti hulaa dura dhaamsa kootitti himtaa waan isiin jettu dhaggeeffattaa. Namni akkasitti walaloo barreessu hin jiru akka uumamuufoo maaltu godhamuu qaba? Meeqa aartiidhaatti ati maal dhaamta namni walaloo akkasitti barreessu waliftootaaf qoodu yoo hin jiraatin walistoonni gurguddaan akka keetii akka Adam Haruun akka Haloodaa akka Almaas Tafarraadhaa akka Ibrahim Baadiyyaadhaa baasuun ni jabaata. Maaltu godhamuu qaba jettee yaadda? Wallaahi immaan tana yoo tiyyana gaafatte absalaam keenya namni waa barreessu hedduudha. Miliyoona dila kana keessaa namni waa barreessu namni afaan Oromoo beeku abdii qophee qofa jechuullee nama dhiba. Ani immoo sammuu tiyyatana fudhatee dachiitti hin galee nama hedduu waan barreessaa garuu bakka isaa sannaa bu'uu didde. Wannummaan inni harka maradhee taa'uuf tokko biyya alaa tana keessa muuziqaanis silaa bikkitti tolfamu asii kana jechuun kiyya
dhugaayuun dubbadhe rabbiif galannee hagayu anaatu xiqqoo biraa dulloomu jira malee laagaan fayyaana qabdi akkasittiin abdadhaa ammoo nama akka abdii sanitti narraa buqqaasu hin arganne hangammaatitti nama hedduutu waa naa barreessee mee tanaas laalinaan jedhanii bakka isaa sannaan dhufne waanumaan gurra uummataatti qabu san firraa balleessuu dhabarraa hin hangammaan tanaa caljee taa'u jira. Duba namni akkasii uumamuudha maaliif namni tokko jiraata bu'aa buusa addunyaan irraa galaa namni akkasii jiraatuun ammallee uummata Oromoodhaan ni fayyada waan ta'eef maaltu godhamuu qaba jettee yaaddare? Namni jechuun tattaafachuu qaba hawaasa kana keessa as baha jenneetuma yaadna hin jiru jechuu miti ammallee namni waan tokko na yaadachiifte Absalaam kiyya beektaa gaaf tokko Abiraahim baadiyyaa rabbiin hamtaa godhuufi namichi muuziqaa nurraa bitu tokko maal nurraa bitaa meeqa akkanuma kenneenaaf akkuma nama kennuutii fi qarshii 500 fi 1,000tti haasete gurguruun gaafa kennee diinfaan 60,000 fudhatan nuti qarshii 500 fudhachuu turre Abiraahim baadiyyaa hurra biraan mataa godhuuf namtichi nurraa bitu tokko nagaaritti muuziqaa beejaniini kabadaa lammaati sirbaan qabajee dhufnaan eenyu walaloo sii barreessee jeen anaaf barreeffatee jeen يدلو يسي دلقة جنان أنا دلقة تجي يو يدلو خدير سي دلقة يو عبد قبين سي برئيس سراين بتا جناني سخدت تخديري في عبد قبين توني قرآن ربي تيمو مو أفان مورو موتي جيني بيتا أكا كسنار كانتاني ملي نمني وابر رئيس نمجرا إمو نمني سني بيخواني كنا أدار ربي كنا في خرب ما اتنفلتها المو هدون التجار قارمي شافي علي شبو همام موسيقى خيسة تريتي hedduu galata guddaan biraa qaban abdii qopheedha biraan ta'uu fi alii shabboollee rabbii umrii naa haadhee reessu isaan kan akkasitti yaadadha ammoo har'aan tana ni jirraa baabaa keenyaa awwaanne isaa dhufee samii tana gubbaa diimatee jaan beeyta koropheessina ka'ee uutaalee jaan hay koropheessina irra maal dhageesse kennaa warra keenyaa dhufee nagartanii arra alii shabboo dabaaluuf bakka tana jira jechuu waa'illan kiyyaa wajjin warra akka maamma sheekaatii wajjin ijoollee hedduu jira maadii jaappoonis dhufa jedhanii takkaatis wal agarree sababa kanaan wal agarraa daawwiteenis ni jira nama hedduu jira ijoollee hedduu jira jechuun jee. Tole bara Jabuutii turte sirba baaftee osoo biyyan deemin sirba walii sudhaatu ture teknooloojiyaan tolee jira amma immoo eegaa ala baate kana sirba haala akkasitti waraabuu dhabuutti maaltu si geesse? Tokko akkuma siin jee hirrina walaloo jira waan haaree uumuudhaaf jechuudha tabiraati immoo muuziqaan akka ati hoggaa bira jirtu hasirraa waraabbatanii si duubatti deemanii muuziqaa itti wajjii walii hodhan sun akka hoggaa ati bira jirtuun ta'u tanuma tanaatu miila na gabaabse. Tole ala kanatti baandiin muuziqaadhaan weellistoota Oromoodhaa dabaltu uumamuu dhabuudhaatu jira akka uumamaniif maaltu godhamuu qaba leenjii akkam akka argachuu qaban maal dhaamta eenyu kala leenjii kanniifuu qabu homaa asir maal dhaamta. Akkuma siin jee abbaa tattaafata beeyta abbaatu if maraa jee jamboofni beeyte kanaaf namni muuziqaa dadha'u hamileedhaan ifumaa muuziqaa kana yoo qalbii irra deebise muuziqaan afaan addunyaati beeke akka jedhanitti hayyoonni muuziqaan afaan addunyaati namni muuziqaa dadha'u yoo itti martifate bakka warri biraa ga'ee numa ga'ee jeetti yaada ammoo ittuma yaaduu dhabarraa na fakkaata namoonni biyya tana jiran kasilaa muuziqaa dadhawaniis. Kan itti yaaduu dhabu kan eenyu? Hawaasa moo artistoota akkamiin? Hawaasni bar. Uummanni keenya mana asiitu biyya faranjii bahar gama jira malee bakkuma nuti itti dhiifne san jira beeke. Gaafa libbeen sittaaruu. Garuu gaafa libbeen sittaaruu cifaa keenya diinfaan taphatan. Namni keenya kanuma afaan hin beekne warri uummanni keenya itti dhiichisaa jechuudha. Nu kanaan ammoo isa isin kawarraa hunuu kanuma qaaliidha isin maal tokko akka isin kana rakkisee keenyuma godhan isaan keenya kana hin jaan beete keessan kana maalumaa tokko natti isin irraa rakkisee isa hin beeta adamaaruun maal laan jechuu ture waan yaadadhu keessa yaa kadirisee khasaaraa nuti itti jiru ni beektaa naan jee maaliif jennaan bara uummanni daansii malee waan nu jennu sanan beekuu jee uummanni Oromoodhaa lee callootii jee wanni Oromootuun suuta yoon dhugaa sitti hime hara hundaanuu burreedha harma hundaanuu afooshaan teenya burreedha qabsoo keessatti akkuma dhageessu kana ummata akka tokkotti beeku ni haduude namni keenya gabrummaan tunis irra turte amata dhibbaa fi waa jechuun waan xiqqaa miti namni amata dhibbaa fi waa amaarri lafarra guusisaa bahe kuni ammallee akkasumatti yaadaa naaf fakkaata ummanni keenya ammallee silaa amma hawaasa lubbuu qabu taane waa hundaanuu if danda'uu qaba nama kamma torbaan waggaa tokko keessaa waggaa takka dirree Minisootaa tanaa fi naannoo Ameerikaa kanatti kubbaan deemu kana silaa afaan isaanii kanas
itti jaba akka gaafa dura afran qal'oota nama guddoon jaartee rabbi nama ta'uu dhufi warra akka eenyu Hajaa Danfaa warra akka Ismaa'il Galmoo warra akka eenyu Muhammad Ibrahim faa akka manguddoo sanitti manguddoon sun bara san keessatti bara dukkanaati bara sun beeki gaafa Abubakar Muusaa faan manguddoon san wajjin afran qal'oota naaf tattaafatan san dhugaa bara dukkanaati bara namni ol godhatee bara namni nama qofoon deemuu dheeysuu beeki gaafni san innawaa gabrummaan mataa nyaachuu irraa kan ka'e kanaaf namni keenya silaa irra ciniinnatee wanni sun tiyyaa jee onnachuu qaba jechuumaaf hin jee maaliif na uummata dadhabina amma ganna jahaatam dura diree dhawaadhaatti manguddoon maallaqa ifii baaftee meeshaa bittee hawwisoo jaartee afaan oromoodhaa akka dagaagu akka oromiyaa guutuu wal ga'u sadarkaa addunyaatti akka tarkaanfatu goote amma immoo dadhabina guddaa argaadhaa jirra maaltu sababa wallaahi sababni namni keenya ittuma yaadachuu dhabuudha yoo abbaan iyyatee firri dirmataa jedhanii ummanni keenya wanni godhuu qabu fakkeenya godhatanii manguddoo kaleessaa san taafran qalloo san keessatti ani gaafa afran qalloon jaaramtu hin jiru baddaa gaaram lotaatiin jira yookaan loonii tiisuu jira yookaan garbuun haramu jiran beeku warri sun gaafa san keessatti bara dukkanaa san keessatti hangas tattaafanii har'a immoo warri har'a jiru kun silaa bakka san irra tarkaanfii lama sadiif dura fudhachuu irra ture jechuuf hin jee kana hunda maaltu deemaani tole artistoonni oromoodhaa gamtaa yookaan tokkummaa uummatanii jiraachuu dhabuudhaatu haala kana mude ja'amaa komiin kakaatu ni jirti artistoonni oromoodhaa guutuu oromiyaatii fi guutuu biyya alaatti gamtaa tokko jaarratanii hawaasa irrattuu dhiibbaa oofalaa akka hawaasni waan kanaaf deeggara laatu godhuu keessatti maaltu godhamu qaba. Wallaahi amma akkaan dhaga'utti biyya keessa warri aadaa fi turizimii tana hoogganu numa jira jammaqaaf biiroon akkasii numa jirti. Ammoo itti baasiin agarree hangammaatitti tindhisa isiin hawaasa kanaaf afaan oromoo kanaaf yookaan artii oromoo guddisuudhaaf godhaa jiran hin argine irra guddaan weellistoota keenyaatis cinaan bilisoomnee warra jiru. Isin itti yaaddanii gama keessanii artistoonni Awurooppaa irraa qabee Ameerikaa Kanadaa jiran warreen afaan oromoo kan banne walleedhaan gootan gamtaa tokko uummachuudhaaf itti yaaddanii weellistoota lallaafoo waa hojjechuudhaaf humna dhaban deeggaruu tindhisuu akka bu'aa buusan godhuu keessatti isin. Akkuma siin jee Absalaam kiyya hafuurana kutaa jirta malee nu duraas toltuu numanii nu boodaas toltuu nimanii akkuma hawaasaattis dadhabni qabbana akkuma jaarmayaatti ammoo jaarmayni waan akkanaa kana walitti tindhisee kunuunsee daandii irratti karaa gaarii irratti ittisu waan hin jirreef namni keenya ammallee faffaca'eetuma jira jechuudha. Saniifuu jaaramuun gamtaa garaagaraa uummachuun barbaachisaadha. Dirqama jaaramuun namni yoo hin jaaramin ilkeen bakka takka jirtu waa ciniina jedhanii namni yoo hin jaaramne uummanni faffaca'ee tokko uummata akka faayidaa fiduu hin danda'u. Uummanni yoo mataa walitti hin qabanne rakkoo jirtu firraa furuu hin dandeessu jechuudha. Kanaafuu namni keenya bakka jiru leecalloo ifii beekuu qaba. Walumaa galatti bifuma hundaanuu haa taatu bifa waliigalaatiin uummanni keenya leecalloo ifii beekuu qaba. If jaalachuu qaba. Abbaan if hin jibbuu beeku. Uummata keenya irraa sanumaa eeggamaan jira. Galatoomii gaaffii fi deebii gabaabaa waliin gootan. Hedduu galatoomii Absalaam keenya ayyee.